فارسبولاك يو وسني فارفتني أني تنتهي كبو مالكودينا جتني فارسبولاك يو وسني فارفتني أني تنتهي كبو مالكودينا جتني على فتي بيتو وستليك مسوملي يفتي مرفي وقفتا أكوام مرفي أكم جرتن دعوتو تخيني فجاك سني الراس فيديو براتي ولي تيبني جرا كمنا جرتن أبر نمنما نتيفر هذا دمني أمتما دور جوار جل كرسي كابو جري جوارف بنو دابو تري جوارف أجل في فيجو تري بكا جوار وجين فوتو خيف مثلا نتيمون ده تو سانو ما نشوفه جوار ردون ساني وريخان نجيا كابني بر أنا كم جرتن ديو تنمي واي ريشارتي أفتامون دبته تري ما أفتامون لما خنا ما دقي فنيتي أستيبن ما وين نيجو فارسة بولا خنا ما fuula kee irra gaafa laalan baay'ee nama gaddisiisa. Qilleensi illee gaafa siif kabajaadha beeku akka kanas raasu. Arguu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Oromoodhuma taanee wal tuffanneef malee anamma hiriyaa kiyya obboleessa kiyya Jawaariin dhugaa waaqayyoo mimmaantu na qabate. Sooshaal miidiyaa irratti Dooktar Ilillii wajjin lama ta'anii qilleensa sana keessa dhaabbatee gaafa inni ayyaana kana kabajachuudhaaf mul'isuudhaaf akkas ta'u baay'ee na gaddisiise. Is my brother nama waggaa baay'ee wal beekuudhaan aangaa'ota amma aangoo irra jiran kana duran beeka. Waggaa baay'ee fan isa beeka. Obboleessi koo gaafa akkas ta'u na gaddisiisa. Namni kaleessa biyya kana keessatti kabajaa maal fakkaatuun VAT meeqaan deemee waardiyyaadhaan socho'ee ayyaana irreechaa irreeffatee galu har'a qilleensa keessa gaafa inni kophaa dhaabbatu. Maaliif waan dhugaa uummata Oromoo qabatee deemu? Qilleensi illee yommuu inni isa raasu. Waan hin bitamu jira. Qilleensi illee yommuu inni isaaf kabajaa dhabe. Qilleensi illee gaafa sarraa wayyaa fuudhu. Kana caalaa wanti na gaddisiisu hin jiru. My brother Jawar. Siyaasa keessatti wal dhabuu numa jira. Siyaasa keessatti walitti mufachuu numa jira. Akka ciniinii ma furadhu muummicha ministeeraa furadhu numa gara bari abbaa keetitti gali. Maaf qofaa kee akkas qilleensi siraasa. Maaf qofaa kee akka kana uummata Oromoo mileenii 60 qabdu akkas taata. Biyya abbaa keetti galiiti muummicha ministeeraa qabna. Muummichi ministeeraa biyya tokko keessatti tokkuma. Liqimsi furadhu numa. Biyya abbaa keetitti gali uummata keetii wajjin jiraadhu. Akka dhageessanuun narraa fi Aftaamuu Lammaa Jawaar Mohammadiin gingilche jee if gingilche. If gingilche. Aftaamuu Lammaa irra deemnee siif himna. Wanni Jawaar jiru bitti teenya nu harka diigamu jirti. Gusadi afuritti illee Awurooppaa tarkaasatti illee dubbatu bitti teenya nu harka diigamu jirti. Wallaaluma namicha kanaatiin. Aftaamuu Lammaa ammas irra deemnee siif himna. Oromiyaa keessa naannolee biraa keessa uummanni mootummaa kun nu bulchaa jedhee mootummaa kana na filatee mootummaan kun achi gubbaa ana kaayatee kaja'u uummanni sun nagaya dhabee jira nagaya hin qaban. Uummanni nagaya qabu uummatuma Finfinnee fi magaalota gurguddoo keessa jiru qofaa warri achi nagaya hin qabanii. Oromoon takka asii miliyoona taatee yoo irreecha kabaje Oromoon biraa gisee asii du'u wal bira hin dhufu. Kunis gammachuu qaba kunis nagahee ta'uu qaba. Ati kasi azaazanii Jawaar kophaa isaa dhaabbachuu isaati. Garuu uummata Oromoo guyyaa dheengadda kaluma kalee sheekha kana du'e Baalee keessatti. Guyyaa irraa namni rashanamuu jira. Kun sin azaazanne. Atiitu amma atii kanaatu uummata Oromoof Jawaar gingilchuu fedha akka Jawaar ifrifattee kootuutti bakka Abiyyi qabadhu gaddee biyye. Bar Abiyyi siraa biyya kana bulchee Jawaar hajaaraan qabu. Uummata kana na filatee kajuuf uummataaf nagahee buusuu dadhabe. Dhiisi diinagdee hawaan dhiisi nagahee dhabe uummanni. Ripeeloodhaan laal waan isaan qabatanii deeman laal kan magaalaa keessa deeman. Laal ripeeloodhaan Aftaamuu Lammaa. Kun sitti hin ilaalamu, sitti hin argamu. Shawarmaan nu jedhamu dura muka guddaa mana goojjoo jala ijaaranne mukni guddaan kun osoo irratti hin jigin dafnee malatti dhoo'uu qabnaa. Booda yoo goojjoo teenya irra jigee nuti rafu jiru faanu fixaa. Ripeeloodhaan akkana agartuu kun agarteemi. Aftaamuu Lammaa osoo ati hin beekan si dhufan gaafa takka Finfinnee keessatti. Amma laal duraan xiqqaa takka turan amma hangam tokko dummata hangam naqaman. Mee haasoo Jawaar waa'ee
mootummaa wanti irratti makalaakaa irratti waan haasoo godhata kaalalle mee isin dhaggeeffannee asaa deebinu. Kabiraa loltuun raayyaa ittisa biyyaa kun hamilee hin qabu. Dhaggeeffadha likkitti. Hamilee hin qabu. Maaliif tarsiimoo ifaan qabu. Akeeka ifaan lafa kaa'anneef hin qabu. Indoktrineeshinii gahaa hin qabu. Kanaafidha. Huursorraa, Birshalaqoorraa, Xollaa irraa ji'a ji'aan kumaatamaan loltuu jalaa yoo leenjisanis hoggaa dirree waraanaa dhaqe riphee lolaan 10 ta'e 100 wanni isa boojaa ooluuf loltuun kun meeshaa dhabee osoo hin ta'in hoggansa argachaa jiru hamilee mooraal faayitiin mooraal hin qabu loltuun kun. Kanaafidha kan ta'aa jiru. I think kana Marshal Biraanuunis jeneraaloonni sirriitti beeku bara. Kun waan privately waanuma haasaa oolu. Amma garuu dhiibee dhufee jira. Wanni amma godhaa jiruun kun immoo hin ammeessa jechuudha. Laa meef duban deebi'ee waan tokko siin jira. Lola Tigraay hoggaa seenan waan hin dubbatamin baay'ee jira. Lola Tigraay sana hoggaa godhamu qophii malee dhagatti seenamu. Erga dhaqanii mo'atan booda tarsiimoo farra riphee loltummaa osoo hin qopheeffatiin sochii godhameen ajajoota masmaraa makonnan kan jennuun field commanders shaalaqa irraa kaasee warra koloneelaa jiran ijoollee akka ajaa'ibaa warra loltummaadhaaf hedduu barbaachisaa ta'an raayyaa tokko barbaachisaa ta'an akkuma jiruun gammoojjii Tigraay keessatti dhufe baay'ee. Kun bar waan amma waa garte laata. Ijoollee amma waboonis faanoonis boojii kun olaalte matoo alaqaa maal jedhan ijoollee xiqqoo tokko. Maaliif warri gaafsa matoo alaqaa shaalaqaa koroneel jidduu kana jiru lola Tigraay keessattuu lola deebisanii haleeluu riphee loltummaadhaan TPLF godheen qophii malee hoggansa malee maaliif Tigraay qabanne jedhaniif hoggansa malee dhiisanii biraa deemanii akka harcee ilmi namaa keessattuu hoggansi raayyaa ittisa biyyaa jiddu galeessaa akka biyyeetti harcee achitti. Dhaggeeffadha. Sanboota leenjii jarjaraatiin ijoollee gadi jirtu sassaffisanii leenjisan. Sababni tokko fakkeenyaaf loltuun riphee loltoota laaftuutti qabamuuf hamilee dhabuu qofa osoo hin ta'in hogganoota duulchisuu danda'an sadarkaa matoo alaqaa fi alaqaa jiran. Matoo alaqaa fi alaqaa tokko guddisuudhaaf loltoonni caalaa beekanii waggaa 10 hamma 20 itti fuuta. Muuxannoo keessattuu warra baatal teessu ijoolleen Somaalee irratti Alshabaabiin loluudhaan muuxannoo qabaachaa jira akkuma jiru dhumte bara. Dhaggeeffadha. Sanii as leenjisanii daddafanii leenjisanii leenjiin gahaa miti. Muuxannoo argachuu danda'uu qaba loltuun kun. Loltuun kun haara galfachuu qaba. Jeneraaloonni amma afaan qabsiisan malee jeneraaloonni sadarkaa adda addaatti maal kan jechaa turan. Loltuun kun waraanni kun raayyaan kun haara galfachuu qabaadha. Waggaa 7 dabre kanatti useless war, meaningless war. Lola biyya jaaru osoo hin ta'in lola ma'anaa hin qabne. Lola biyya ittisu osoo hin ta'in lola biyyi akka dhimmiftuu fi laaffattu godhamtu lola keessoo irratti qisaasamee jechuudha. Loltuun kun bilaashitti qisaasamaa deemaa jira. Kanatu raayyaa kana dadhabsiise. Raayyaa professional qabna jedhanii dhaadachaa ooluun waa hin qabu. Humni kun sadarkaa amma jiruun hojii deeggarsa irratti asomnee jiru. Hojii loluu qofa osoo hin ta'in hojii bulchiinsaa, hojii adda addaa, hojii poolisii dabalatee naannolee biyyattii gurguddoo lamaan keessatti hojjetaa jiru raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaan kun immoo miidhaa Tigraay irra gahee irraa dandamatee hin jabaanne. Kanaafidha guyya guyyaan dhimmisaa laaffataa harcaa dhumaa waan jiruufidha kan dirqisiisanii daa'imman kana itti guuraa jiraniif. Daa'imman kan itti guuruun immoo daranuma hamilee warra hafee laaffisuu yoo taate malee ani loltoota sadarkaa adda addaa jiran kan hogganaa haasa'u callisee waan intarneetii irraa arguu miti. Kaalaqoota koroneelota naannoo Amaaraa keessas naannoo Oromiyaa keessa jiranis kan hin hambee hedduun gaafachaa oolu. Ijoollee xiqqoo tuttuqanii ijoollee hamilee hin qabne, ijoollee fedhiin waraana hin seenin, ijoollee qophii hin qabne, ijoollee akeeka hin qabne nutti erganii hoggaa tokko dhukaafame addaan bittinnoofti jedhanii himan. Mee jawaarsoo bihaa jedhanii gaafatan ijoollee warra shaalaqaa koroneelota daangaa wanni dirree fuuldura jiran jeneraalonni Finfinnee keessa jiran meebii itti mul'achuu dhabuu danda'a. Loltoonni
Wallagga keessa, Gujii keessa, Arsii keessa, Gondar keessa, Gojjam keessa guyyaan lola keessa jiran ifannaa hamaa keessa jiran jechuudha. Akkuma dhageeffattan waan biyyi itti dhaadatu yoo jiraate yeroo ammaa keessatti makalaakiyaadha. Isaan waraana biyyattii guddaadha bara. Makalaakiyaan biyya guddaan sunuu faayidaa takka malee warri biyya eeguu sun faayidaa takka malee akka biyya jaaru sun akka biyya diigutti obboleeyyan isaa ijoollee ramiimtee dhume jechuudha. Laalame. Mee Habtaamuu Lammaa abiyyi sunuu inni itti dhaadatu makalaakiyaadhaati. Makalaakiyaan sunuu faayidaa qaba ammaan tana yeroo sanatti. Akkaataa tiirarci afaan Oromoo dhageessaa Jawaar Mohaammed akkatti si ibsee ture. Waan intarneetii irraa sun seenii dawwaleetiin gaafadhaanii hundi isaanii wal quba qabnaa kaniin beekuun gaafadhaa. Mee makalaakiyaa mooraalii dhabuusaa ribeeloodhaan akka yuuyaa hunda booji'amuunsaa mee viidiyoo kana laalleessitee viidiyoo kana laalleessitee bira. Jedal kan kana saddeet irraa kaane bakka shanneen jirtu muraasaa dhaadhattanii hirkaafatu. Kun jedhanii organii gaafa dhufnees geenyu ajaja isaan achi nu kennanii fi humna isin nu mudate tokko miti. Dhageeffadhaa dhikkatti waan jiru argee. Isa booddee bakka lola nurratti bananii gaafas bakka qabannee dishqaanis bireeniinis gaafa dhukaasuu jalqabnu bakka humna keenyaan ol ta'e hin dandeenya jechuudha. Amsalaqaan illee shaalaqaa amaraariin illee ajajaan kumaallee ajajaan dhibbaallee bakka gadhiisaa obbaasaa jedhamu. Obbaasaa isaan garam deema? Isaan kan baay'een isaanii du'aniiru warri kaan immoo badanii caakkaa keessa jiru. Eenyu faadha mee amsalaqaa eenyu masalaqaa shaalaqaan du'e jettee too yaaddu mee eenyu faadha? Amsalaqaa du'eera jedhee kana yaadu amsalaqaa tassa'uun kan jedhamu tokko jira. Ayyee kabiraa. Kan biraan immoo matolaqaa abdii matolaqaa kaalchoo kan jedhamu jira. Isaan kun achi bu'een isaanii hin argamne. Akkam turere waan humti waliigalaa meeshaa meeqatu isin irraa hiikamee isinoo nama meeqan dhuftanii meeqatu immoo hafeetan lubbuudhaan hafee deebi. Jalqaba kan ittiin dhufne shaalaqaa lamaan dhufne dishqaa lama wajjinidha. Bireenni gara 10 wayii ta'a. Isaan keessaa bakka yoo baay'ate namni dhibbiyyuu ba'a jedhee yaadu. Baay'inni keenya garuu gara nama 550 hin dhiyaanna. Nama 550 kana keessa nama 100 waan taatu hin baane waan jiru. Namni dhibbiyyuu hin hafne. Baay'een isaa dhumeera afeera kan jedhamu yoo jiraate immoo madoodha. Fayyaa ta'e horii bulii nu jiraatu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kuni injifannoo akka dhageessan akkuma dhageessan daawwattoota keenya. Kadubbatu kabooji'ame kunis afaan Oromoo dubbata. Kabooji'ees afaan Oromoo dubbata jechuudha. Oromoo fi Oromootu sababa malee wal dhoohu jira. Sababa abii jechuu gubbaa kursii gubbaa kaa'uuf. Tala kadubbatu kunis kabooji'ame kunis kan makalaakaa irraa qaban kunis afaan Oromoo dubbata. Kaanis afaan Oromoo dubbata kabooji'ees mootummaan dubbisummaa Oromoo kunis. Mee lamaanuu afaan Oromoo dubbatan. Maaliif abii waan siyaasaa biyyattii balleesseef waan hubaatiyaa biyya sanaan hin caajee silxaan isaa malee namni takka irraa quban qabu namtichi kun aangoo isaa malee osoo obboleeyyiin lama asirraa akkana wal dhoo jiranii akkuma Jawaarjee waan hunda qaban meeshaa waraanaa garuu mooraalii sun hin qaban. Warri muuxannoo qabu Tigraay keessa dhume siin jee Jawaar Mohaammed. Maaliif hoggansa jabaan qaban? Namni isaaniin deemuu jabaan qaban, marii jabaan qaban. Inna abiyyi kana eessasaa qabatan mee uummata Faarsee bulaa kana mee eessasaa qabatan abiyyi kana mee maal isaa qabatan? Isaa inni nu nagahee isaa halkan riiba bareedaa irra furgadu yoomna dhufamoo dhufa ja'a. Sunirraa hafee uummanni poolitikaan isaa fudhatama dhabee jira. Uummanni isaan dhageeffatu. Isinummaanuu warreen isa faarsanuu isaan dhageeffattan. Isinii galee barri mootummaa takka ka faarsitu bar dhageeffattee ajaja bar isinuun dhagee haasawaa isaa gisee dhufte nama iyyuu gurra qabata. Akkanatti dabarsa firraa. Innaa adda baasaa beekaa nama biyyaaf ta'uu fi nama biyyaaf hin taane. Namtichi kun laala ka qabame kunis Oromoodha. Biyya teenya eega. Kaanis Oromoof lola. Hayamee wanni isaa waliif fide maalii jee gaafadhu. Maaliif abiyyiiwwan siyaasaa biyyatti taphateef.
barbaadni nuti wayyaanattis kaanittis abbootiin kan dura raayis bara wanni kaanii bara bilisummaa argachuuf nama nuti fi filanneen buluu fi bara. Malee maafiyaa akka abiyyi kana achi gubbaa alkoofi iyyaala akka abiyyi kana. Kanaafuu guyyaa dubbatta waan haasota ilaalladhaa ustaanii hin dubbatinaa. Haftaamuu lammaa Jawaar Mohammadiin gilgilchite if gilgilchite adeeroo hoyya. Uummanni Oromoon feedbackii isii kana laalimee yaalfaal ni dabra wantoonni ammaatii kan ni dabra. Dhibbaa ni dabra. Innaa waan dabru jettee afaan ifi hin balleessin sa'aatinatti Jawaar Mohammad hayyuu jabaan Oromoo qabdu isa. Tana beekan sinjaa viidiyoon irraa isin dhiyeesse kana yeroo bareedaa akka dabarsan abdiin qaba. Waliif share godhaa, like godhaa, commentii yaada keessan kaayaa. Yoo viidiyoon isin tole subscribe na godhaa. Hedduu galatooma gizee gaarii na dabarsaa.